Nageenya keenya bakka jirtan sirraa qabu akkam jirtu daawwattoota naan miidiyaa odeeffannoo gabaabaa yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee isiniif dhiyeessina hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Poolisiin bulchiinsa Maine aangawoota immigireeshinii Ameerikaa ICE'n to'annoo jala oolee ture fedhii isaatiin biyyattii gadhiisuudhaaf walii galee jira. Poolisiin bulchiinsa Maine magaalaa Old Orchard Beach keessatti hojjetaa ture aangawoota immigireeshiniin to'annoo jala oolee fedhii isaatiin Ameerikaa gadhiisuuf walii galuu isaa Immigration and Custom Enforcement kan ta'e ICE'n United States wiixata kaleessaa beeksiseera. ICE'n qaama tattaaffii dhaabbatichi raawwachiisummaa immigireeshinii cimsuuf godhu keessaa tokko ta'ee ofiisara poolisii magaalaa Old Orchard Beach kan ta'e maqaan isaa John Luke Evans jedhamuu fi lammii Jaamaayikaa kan ta'e gaafa Juulaay 25 to'annaa jala oolchuun isaanii yaadatama. Qondaaltonni kutaa magaalattii fi poolisii waliin hojjetan akka jedhanitti garuu aangawoonni federaalaa kanaan dura Evans US keessatti hojjechuuf seeraan heeyyama akka qabu itti himamee ture. Bakka bu'aan ICE kaleessa akka himanitti abbaan murtii Evans fedhii isaatiin akka deemu heeyyameera. Guyyaa heeyyamameef sanatti dafee bahuu akka danda'us dhaamameera jedhaniiru. Qondaaltonni ICE baatii Juulaay keessa akka jedhanitti Evans viizaa yeroon isaa irra darbe qabatee turuu fi seeraan ala qawwee bitachuuf waan yaaleef to'annoo jala ooluu isaa ibsanii turani. WMTWTV'n wiixata kaleessaa akka gabaasetti ammoo Evans fedhii isaatiin United States gadhiisee ba'uuf walii galuun isaa akka humnaan biyyaa hin ari'amnee fi baasii mataa isaatiin US keessaa akka ba'u ni eeyyamamaaf jechuudhaan Associated Press guyyaa kaleessa gabaaseera. Daawwattoota keenya odeeffannoo gabaabaa ammaaf qabannee kana fakkaata. Yeroo itti aanutti odeeffannoo kan biraa isiniif dhiyeessinaa. Anaan miidiyaa hordofuun dagatina. Turtii gaarii isiniif hawwa.